Shamarran keenya baadiyyaa keessa jirtan of eeggannoo cimaa godhadhaa. Garuu isa dursaa Waaqayyo inni hunduma danda'u inni manaa isin baase sinaa eegu siniin jedha. Nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii. Viidiyoo tokkoon qabadhee isinii dhufe innis maali yoo jettan akkuma mata duree gubbaa irratti fayyadame as gubbaatti xiqqoo ishii mul'isuun barbaanne viidiyichaa. Viidiyoo sun garuu waraabamee kan naaf ergamedha. Innis maali yoo jettan amma jawwee kan ga'uchaadha. Bofa guddaa baadiyyaa keessa obboleettiin keenya tokko kan jirtu. Keessattuu ijoolleen keenya qofforaa lafa qoffortan akkasuma bakkee gubbaarra kan hojjetan jechaadha gadi baatanii yeroo ammaa kana keessatti baay'ee ho'a waan ta'eef ho'arraan kan ka'e boftii akka malee deemaa jira jechaadha. Micayyoo tana rabbitu lubbuu ishee hambisee egaa guyyaa isaa malee lubbuun namaa bahuu hin dandeessu. Inni akka malee otoo inni falfalee fiigaa jiruuti jechaadha. Isaa mana jala seenee otoo jiru mana gubbaarratti ol hin baane kaameraa irratti qabdee waan irratti viidiyoo waraabdee naaf ergamee ture. Baay'ee nama gaddisiisa. Olchadhas Waaqayyo kan jechisiise tokko keessaa jechaadha. Rabbi lafa isin jirtanitti isin haa eegu isin haa tiksu. Innaa yeroo inni mirmirfatee micayyoon hojii hojjechaa jirti hin agarree. Akka tasaa ta'ee hoggaa ishiin ilaaltu gara manaa jalatti ol seene jechaadha. Girgiddaa jalatti akkuma suura isaa eenyu gubbaarra kaa'e kana jechaadha. Kanaafiyyuu rabbi lafa isin jirtanitti isin haa eegu. Micayyoon tun garuu hin ciniinnee baatee jirti. Irrifatte baay'ee rifachiise jechaadha. Rifannaarraan kan ka'e baay'ee tokko rifattee of eeggadhaan isiniin jedha. Waaqayyo immoo rabbi immoo isin haa eegu inni manaa isin baase. Ho'a akka malee waan ta'eef kanaaf jecha amma bofti bakkeellee akka malee deemaa jira jechaadha. Wanti ijoollee keenya dorsisu baay'eedha isiniin jedha yaa shamarran keenya. Kanaaf isinis of eeggachuu isin barbaachisaa. Akkasuma kanaan durallee hojjedhee kanaan ture waa'ee micayyoo yeroo ishiin rafaa jirtu itti marame sanallee innillee bakkeerraa kan itti seene yookaan alarraa kan itti seene maskootii sababii maskootiin banaa ta'erraa kan ka'e jechaadha. Innaa waan akkasiitti isiniin jedha. Micayyoon tokkollee keessan nattaasoftee jirti. Ishiinis akkuma kana mana inni ciisu san keessa cim jedheetuma dhufee ol seene jettee jirti. Ol seenee waarratee yeroo inni argu keessatti baay'ee rifadhee ani bootaa kana hin rafu yeroo hin jedhuun keessatti achumarraan bakka hin sodaatin maal naan jettee akkamitti sodaanne bofa dhabarra hojjaniin eenyutti ilkeetti godhatee biraa deema. Isaan booda wanti qoricha maaltu jira lubbuu namaa bahudha jechaadha. Lubbuun ijoollee teenyaa bahuusiiti. Kanaaf rabbi isin haa eegu. Isinis amma tokko immoo of eeggadhaa. Of eeggadhaan isiniin jedha. Yeroodhuma deemtanillee yeroodhuma kun fakkeenyaaf amma baadiyyaa keessatti ergaa fa'aa isin erganii suuqii fa'aa isin erganii eenyu keessa maal jedhama gutteetti bar maal baadiyyaa nan deema ture yaani argeen jira. Of eeggadhaan isiniin jedha yeroo deemtan daandii makiinarra deemaa lafa eenyu keessan deeminaa ishee isin ciniinuu danda'a waan ta'eef garuu immoo rabbi isin haa eegu hin sodaatinaa. Akkatti lubbuu micayyoo tanaa baate jechaadha. Viidiyoo ishii waraabdee na ergite keessatti baay'ee rifadhe amma inni itti ga'u ijoollee bofti biyya keenya akkoo amma hin ga'u kun amma jawwee eeggaa bar kun otoo bira ga'ee ciniinaa akka eenyutti hidda jechaadha kun. Ana baay'ee sururna jedhee ceettiin argite immoo akkam sururaa itti isheen boo'icharraa kan kaaste hiiqqitee sodaatte sodaarraan kan ka'e baay'ee tokko keessi ishii raafamee qirfattee boosse dhiise lobbotii sodaatiin hin boo'iniin jedhanii ni manaa si baasee dabarsee siin kennu jedheen maaliifiin himseeta micayyoon tuni haladha kan ishiin aramaa aramte jechaadha. Maalidha kun baaduuni siifaa baadiyyaa beektu waan ta'e ijoorraa warri jirtan biyya kamiyyuu haa ta'u baadiyyaa irraa warroonni baatanii alaa hojjettan alaa kan sin hojjisiistu giiftiin teessan jechaadha. Giiftiidha maal goonare. Naa hoggaa kana gisee aramaa aramtanillee of eeggadhaa fattashaati dura lallaalati. Aramaa sana harka keessaniin gadi jedhaati aramaan siniin jedha. Maaliif seetan qorichi hin argamu biyya kana keessatti yoo nama ciniinirree baay'ee rakkisaadha siniin jechuun barbaada obboloota kiyya. Ani amma hin jira ture lafa kana hin deemu ture. Sababiin sodaadha fochaadha sodaadha bare lubbuu kiyyaan caaltee jiramoo baatu hin deebitu siniin jedha. Of eeggannaa guddaa sin barbaachisa. Aramaa warra aramtan
warroonni aramuma aramtan bakkeellee kan deemtan kana dhaamsinan isinii qabu. Mucayyoon tun ooltee jirti. Akka eenyutti asiyoolee mana seenuudhaaf kan inni mirmirfachaa jiru. Asiyuu mana seenuudhaaf jechaadha. Kun ammoo otoo mana seenee mana keessaan ba'u. Innaa baay'ee ulfaataadha. Akkasuma mucayyoon tokkollee waan baay'ee jettee keessaan naa barreessite. Ishiin immoo shentibeetii keessa jetti. Shentibeetii sana keessaa aannan naqinaan jetti jette. Aannan kana naqee tananii waan ta'etti naqee tanan achi keessa kaa'inaan jetti madaamiin kiyyaa jette. Yeroon achi keessa kaa'e keessatti barii yeroon ka'u aannan sana waan dhuges hin beeku waan dhugus hin arguu naan jette. Innaa isaan kun warra isa gabbaraa jiran wantoota akkas jawwee faa taa'u kammoo waanuma likiskisii kana faa taasisaniin jedha. Mucayittii sunillee baay'ee sodaa cimaa keessa jirti jechaadha. Yeroo hundumayyuu maalidha kan dhugu maalinni asuma aannan as kaa'inaan jetta aannan kana kan dhugu maalidha ani immoo waan dhugu silaa hin argu jennaan maarraa fuutaa laaltaa aannan achi kaa'isiin jedhe bichaa kaa'inaan jettee maarraa fuuti laaltirre miti. Kanaaf sodaatina isin jedhe ijoollee baay'een immoo ijoo keessanii sodaattuu yerartachaadha sodaatinaa. Amantiidhuma keessaniin kadhadhaa du'aa keessan godhadhaa isiniin jedha inni manaa isin baase nagaatti isin haa eegu malee fafaa isiniin jedha biyyattiin arabaa tuni baay'ee waanuma kosee kana qabdi jechaadha. Mucayyoo sunillee baay'ee tokkoof sodaachaa jirti naan ba'a mana sanaallee naan jettee natti haasofte. Mana hojjetturre mana gaarii ture garuu sababuma inni waanuma kenniif sana arguu barbaadde yookaan maalidha jettee of shakkite isiniin jedha. Shakkiirraan kan ka'e jechaadha. Nama dhiisba mana bineensaa buluun immoo baay'ee ulfaataadha. Bineensa bageeta dhugaan baay'ee sodaadha. Baay'een sodaadha waan kosee tana jechaadha. Sodaa eenyu otoo hin taane beektu mitiiree simmiiteellee isin hin miitu. Waan tokko isinirraan ga'uu dandeessi qaama keessanirraan jechaadha. Isuma kanaaf sodaan malee waan biraatiif miti. Kanaaf iyyuu waaqayyo isin haa eegu rabbiin keessan kadhadhaa yaa obboloota kiyya isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa mucayyoon tun akkaatti lubbuun ishii oolee jira. Hin nyaatamne rifaaturraan kan kaate rifatte malee inni iddine jechaadha. Ooltee jirti isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Warroonni arra mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Warri dursee jirtan immoo laayik sheer godhaan isiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aa hedduu takka galatooma. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba. Hordoftoota kiyyaa aanaan olitti immoo rabbiin keessa isin haa jaalatu tiksee gaarii inni lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u yaa obboloota kiyya isiniin jechuu barbaada. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa turtii gaarii viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti isiniin jechuun barbaada. Bye bye turtii gaarii I love you like share godhaa na jajjabeessuu hin dagatinaa. Bye turtii gaarii.